في أحد. هلا أهلا وسهلا. بقينا قاعد نفتني سيسينا. تفضلوا كم نفديها الفنان كي ينتاني صح؟ دولتي راس الأسوان تلفكاتا because no problem. جرى أنا قلتني جرتني بيجيك يسران فتني جرتني I don't know لكن قال لي جللا فاته وجبا فاته ما بعرفه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. بقينا قاعد نفتني كقالي وينكو. أنا أدفو سنين زديرة. أنا أدفو سربا جديد أنا جندكي نجمرو. ويلكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيسينا سربا جديد أنا جندكي نجمرو. Baba gidi dan jendela jambare tera. Tukuma zapat ilman oromoti. Baye sijalat thank you. Kanu ibenu kutumanuti. Wandar de rasa kamo abarano. Oso jenera saniram fano. Oso jenete saniram fano. Wandar de rasa kamo abarano. Sinja bari sagale? Hoy por darle los días. Kuma hedu zala tapi saya rumah ni kita kuma jabatan. To kuma jabatan ilman oromoti.
Yo bubbullee haqqi keenya baati. Yo bubbullee haqqi keenya baati. Fadi. Olfuudhaan malee ijoollee Oromoo baay'ee sirba kan natti tola. Sirba tokkummaati beektanii? Sirba tokkummaa sirba jaalalaa. Tokkummaa zabbataa ilmaan Oromooti. Nuso saban ashama yezole. All food available then beko wali ka baby sirba tokkummaa hedduu jaalladha beektanii all foodii hayyee ajandaan keenya har'a waa'ee ijoollee ciroorraati waa'ee siyaasaa miti waa'ee siyaasaa jettanii inni badhaadhinaa inni kaafaa inni arrabsuudhaaf qophii xumurtanii jirtanii no waa'ee siyaasaati miti ijoolleen keenya tokko waa'ee siyaasaa fi akka jibbaa dhuunfaatti kan nama jibbitan jirtanii rabbiin isin akka jeelchu nuyi kaayyoon keenya tokkummaa zabbatuudha tokkummaa jaakeettii uffadhee jiraamoo madaana kana dubbaa miti so sirbabbaa giddii kana hedduu jaalladhaayyuu isin aggaabbasi malee dubbiin dubbii siyaasaa miti sirba Isaaq Zeenuu immoo isinii dabalu sirba Isaaq Zeenuu takka oh my god na waa'ee ajandaan keenya waa'ee cirooti madaamiin sitti dhufti no madaamiin hin jirtu bareedduu kiyya madaamiin hin jirtu yoo jiraattellee hin sodaadhu ani madaamii sirbabbaa giddii immoo isinii dabalu sirbabbaa giddii sirba nasraa gursum isin affeeroo أعوذ بالله جتمان الشيطان باسا جرتاون تلو أجندن كينيا واي تروت جولي ترو رادبنا أما سربا قبصة تنسنا في ريبرا فإذا بيسدكما بيسما برنما من كفا كنا رتاو جدي أما دبرة فتيته
hobo gachaniko, suma marro gachaniko. Suma hobo gachaniko, suma marro gachaniko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suma marro, suma wobo gachaniko jedha sirba kana hedduu natti tola sin affeere. So kan hiika sirba kana hin beekne meeqatu jira. Ana akka Uzeef Jimmaa kana fa'itu jira. So ana akka Uzeef Jimmaa kana fa'itu jira. Uzeef Jimmaa sirba kana hiika san beektu akka sheeka ustaazaa namatti qara'ee jinni nama keessa baasutti sitti qara'ee sirba kana hiikaasa si barsiisuu qaba. Okay, hanga gaafsanitti qillinxoo keessa ture nagaan boqodho obboleessa kiyya jirtu mitiin jabaatta ajandaa keenya har'a waa'ee cirooti. Ijoollee ciroo amma namni tokko nama jaalalaan qabatee liivii bayee dhufee irraa dubbata osoo hin taane akka ijoollee Saaudiitti ijoollee Saawudii irraa beekumsa fudhachuudhaaf qabdan isa jedhu barsiisuudhaaf dhufee. So maal kolfitu dhuguma Uzeef Jimmaa hiika sirba kanaan beeku wanti ergaa jira koomentii jalatti. So warra hiika sirba kanaa hin beekne akka ustaaza shayxaan amma namatti qara'ee nama keessa baasaa miti akka sanitti gurratti qabanii sirba kanarra kaa'anii itti waa'ee Oromummaa itti himuudha jechuudha akka galuufitti. Amma sanitti qillinxoo keessa haa turu. Maaliif rakkata koomentii barreessee maaliif dadhaba? Na jadnaan keenya waa'ee ijoollee ciroo wajjin wal ilaallatee jecha tokko lama jechuu barbaada. Innis ijoollee Saawudi Arabiyaa irraa akka isaanii barumsa fudhatan barbaada. Ijoolleen Saawudi Arabiyaa fakkeenya yoo isheen irraa jaallattee ijaazaa buuti argitanii jirtu tagbaaraan Aliyyii waan godhee gochaan nu agarsiise. Yoo isheen jaalala hin qabamtee alatulii si jaalladhe lubbuu kiyya damma kiyya jettee alatulii ijaazaa buusanii hojiirra oolchanii mucayyoo sana aara galfachiisan jechuudha. Ijoolleen ciroo welcome to bagna gaan dhuftanii hundi keessanuu. Ijoolleen ciroo immoo liivii qabatanii dhufaniiti haasofsiisanii jechuudha. Kuni wallaalumsa isaaniiti. Nama jaalalaan namarraa qabamee nama hundaarraa boo'u tokko qabatanii liivii ba'aniiti waa'ee sanarraa ajandaa godhatu osoo hin taane intaloo jaalala boosisaa jira. Jaalalli furmaataa maal akka ta'e harka isaanii jira. Qaama isaanii keessaa qaamni bakka ta'e furmaata jaalala sanaaf waan qoricha dawaa ta'uudha jedhee yaada. Laakiin kun wallaalumsa isaaniiti. So hin beekani waan ta'eef jennaan xiqqoo ishee ijoollee Saawudii irraa barachuudhaan qabdani waan jedhu qabatee dhufee osoo sheerii gootan ijoollee Kaayiroo biraan geessanii baay'ee natti tola ture. Maaliif sababni isaa amma ijoollee Saawudii kana keessa kan jaalalaan dhiirarraa qabamee boo'u. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan jaalalaan dhiirarraa qabamee boo'u hin argine yuunumaan jiru iyyuu maaliif ijoolleen Saawudii qaxaleedha. Jaalala nama ficcisiisuu beekanii yoo namni namarraa qabame simmeetii dubartii yaani gadi fageessanii yaadanii malee liivii qabatanii dhufanii akka Dr. Asli kana hin dubbatanii jechuudha. Amma Dr. Asli wallaalummaa isaanii liivii qabatanii dhufan malee mucayyoo kanaa fi xiqqoo ishee furmaanni kennuufii danda'a jechuudha gama keessaatiin. So kun wallaalumsa isaaniiti ijoollee Saawudii irraa beekumsa xiqqoo isheen ta'a. Kanaafuu wallaalumsa isaaniiti jechuudha. Intalli dubaraa tokko ergi nama jaalattee jaalalaan namarraa boossee ilmi dhiiraa tokko bu'aan isaa maayini as ba'ee liivii qabatee wajjin haasa'u moo mucayyoo sana jaalala ishee waan irraa qabamtee boossa sana ficcisiisutu irra salphaadha. Kanaafuu ijoolleen Kaayiroo beekumsa ijoollee Saawudi Arabiyaa irraa fudhachuudhaan qabdanii isiniin jechuun barbaada. Mucayyoon sun osoo maqaan ishee kan ijoollee hedduu irraa boossee suuraa kaasaa kubbaayyaa irratti hojjechiifattee maal jettee as baatee guyyaadhaan boossu miskiina Saawudii keessa sila jiraatte ijoolleen Saawudii waan kana ficcisiisanii turanii jechuudha. So kanaafuu akka waliigalaatti ajandaan kiyyaa liivii qabatanii as ba'u osoo hin taane maammadoon Kaayiroo jirtan mucayyoo sana waan ishee boosisuu fi sana dawaan isaa harkuma keessan jira. So kanaafuu osoo dawaa isaatti laattanii achumatti xumurtanii jechuudha. Khalid Muhammad
atis kottu qilleenxoo keessa galuudha qabda nama na arrabsu biran darbu maaliif uummata gowwaa beejii kiyya jalattiin barbaada aslan an beejii kana badaa fayyadamaa siin jiru sababni isaa kan sammuun doofaatu zala guutee waan jiru jechuudha so kanaafuu akkasiin inni raanfanneef asiin ba'e malee Mammadoon ciroo yookiin kaayiroo yookiin Ijipti keessa jirtan dammaqaa irra keessa jirtan isin jechuu barbaada mucayyoo sana yoo ofii keessanii dandeenye yoo meeshaan keessan hojiirra noolu ta'e noolchi waa tokko ta'e mucayyoo sana gara Saawudiitti ergaatii nuti asii furmaata isaatti barbaanna Mammadoon Saawudii qaqqaxaleetu jijjira waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh Dhaguman jedha amma mucaan suni rakkoon ishee rakkoo laayivii qabatanii dhufaniitii miti rakkoon ishee rakkoo jaalalaati kanaafuu jaalala immoo kan fixu Maammadoodha malee Faaxee miti amma Facebook irra fidanii dhufanii Maammadoo daawwataa Faaxee daawwataa Faaxee homaa tokko bu'aa buusuu hin dandeessu sini galee dawaan isaa harka isaanii jira imma maalitti mucaa as baasanii viidiyoo hojjetuudha kan ajaa'ibe Aliyyi irraa fakkeenya fudhadhaa mata dureera isni kaa'ee jira Aliyyi irraa fakkeenya fudhadhaa dhiirri Saawudii yoo isheen irraan ijaazaa namaa buute hudduu ishee keessa garafee qonxotti godhee adabatii kaawwata yoo isheen immoo lubbuu kiyya si jaalladhisi malee taa'uu hin danda'u yoo jettee silkiidhaan rakkiste furmaatatti barbaada achuma bakka isheen jirtutti malee obbira fidee sanaayyuu lamma keessan gidduun talla kanatti teessee eebanni balaan buute jedhan Maammadoo Kaayiroo please raftanii jirtanii dammaqaa ani kanumaan fidhee dhufe dhiirri tokko osoo furmaata isaa of harkaa qabu akkamtiin tala dubara jaalalaan qabamtee boostu tokko liivii qabatee dhufe fatii rakkoon kee maa inni dhee gaafata rakkoon ishee ifaa bilisa addunyaa beeka mucaa jaalala boosisaa jira jaalala maraachaa jira qoy ijoollee Saawudii irra maaf fakkeenya fudhattanidha anaa ijoollee Saawudii koo dugdi koo siniifaa jiru ijoollee dhiira Saawudii dugdi koo siniifaa jiru dhuguma haqiiquma siniin jechaa jira rabbi dhuguma sin jaalala beektan sini galee shamarra tokko takka dhiira buusu hin agarre maaliif qoricha isheetti kennu yeroo masana atattamaan jechuudha atattamaan qoricha ishee yeroo masanatti kennu ijoolleen ciroo keessa jirtan surra raafattanii jirtan immoo safuu dagattinaan jedhin almaan Oromoo soorii dhiifama intalli kun jaalalaan qabamtee waan boossuuf rakkoo ishee jaamaatu beeka nama ilaalu miti jaamaatu ijoolleen kun as qabatanii liivii ba'anii wajjin taratii waggaa tokko haasa'u moo salphaa waan sekondishan keessatti boo'icha sanarraa kutu osoo beekanii osoo jawaasa of harkaa qabanii maaf baddaa gammoojii dhaqu maaf uummata intala kana daawwachiisuudha kanaafuu Maammadoo Jiddaa Maammadoo Saa'ud Arabiyaarraa muuxannoo fudhadha muuxannoo mucayyoon sun jaalalatti ishee qabee jira jaalalli jaamaa nama godha sareerraa nama qabaa namarraa nama qabaa fokkataarraa nama qabaa yaa jamaa please furmaanni isaa harka keessan osoo jiru intala dubaraa tokko jaalalaan qabamtee nama boossu osoo amma si fuudheeti natti heerumtaa jedha mucaan fedhii qabdi sitti heerumuu miti sakandii miti tokkoof osoo aragalfachiistee as baatee himmatti boossuuf hin qabdu as baatee himmatti kilooreksii dhugduuf hin qabdu intala dubaraatii nyaattee nugdi namni kun nyaatee dhugaa fedhii ni qaba kuni wooma jiru sini galee halas yani halalan tokko keessanitti dammartanii yaa amma akkuma gootanii mucayyoo kana kilooreksii irraa maaliif bilisan gootanidha ani kan nadhibe as baatanii hamma mucaa kana intini jettan rakkoo ishee furmaatan goone amma sin ziyaadaa mucaa sana dhukkuba isheetti dabaltan malee amma bor kilooreksii dhugdi amma isheen sini galee kilooreksii sanarraa waan ishee bilisa godhu furmaanni osoo harka keessan jiru akkamittiin iyyuu liivii qabatanii dhuftuudha Maammadoo Ciroo fi dhaamsi kun Maammadoo Cirooti Ijipti keessa warri jiraatan ijoollee dhiiraati warri ofiin jettan mucayyoon sun maashaallah eenyu biran argamti yeessan naqxi biyya dimokiraasiin jiru biyyi sun jechuudha akka keenya illee shuftaa sodaatee namni mana keessa taa'u hin jiru so kanaafuu yeroo isin uftu kana fiqirigee wayye hamma wal jettanii asiif asiin teessanii mucaa sanaaf waan barbaachisu maaf itti laanne xiqqoo ishee moo hin dhumaaf qusattanii wallaahi haqiiqa hin kolfinaan haqiiquma isin jechaa jira hin dhumaaf qusattanii moo wayis mucaan suni laayivii qabatanii dhuftanii furmaanni ishee argama jettanii as baatanii nutti boossuudhaan kan gaaffii natti ta'e fakkeenya fudhadhaa ijoollee Saawud Arabiyaarraa kan akka Aliyyii kana qabna nuti Saawudii keessaa kan akka Aliyyii kana isa
haadha mana isaa qaxaqqaxee reebbatee ijoolleen beekarraa barumsa fudhattee amma harka marattee akkanatti teessee jaarsuma ishee lubbuu kiyya warqii kiyya jettee ergasiitii ijaazaa namaa hin bootu dhugaa rabbi haqquma sintii maal kan akka aliyyii kana jira kan jaalala beeku jira kan faaxeen boosisne jira ijoolleen saawudii kun amma yoo teete illee xiqqoo maallaquma harkaa fudhattee shamarra boosisti malee takkaa jaalala dubartiin tokko dhiira tokkoof qabdu dhiirri tokko wallaalee fi kan boostu argitanii tuuf hin jiru. Gama maallaqaa sana immoo kun riskii yeroo tokko hojii dhabaa namni tokko mana taa'a yeroo sana haadha manaa isaarraa fuudhee fayyadama no problem. Kun haadha manaa fi abbaa manaa gidduu goma jirudha. So kanaafuu ijoolleen saawudii irraa barnoota fudhadhaa yaa jama. Namni gara haadha isaa keessatti waan baratu ergii dhalatee lafa ga'ee waa hedduu barata. Akkamitti isin ijoollee Saawudi Arabiyaa irraa fakkeenya fudhachuu dadhabdan. Ijoolleen Saawudi Arabiyaa bare osoo reetti eegduu osoo gaalii eegduuti kan fiqirii jaalalaa faaxee ficcisiistu. Isin nama guyyaa guutuu mataa keessa farrajattanii laayivii yuutuubii irra ooluu malee hojii tokko hin qabdan reettiin eegdan. Gaalan tiksitanii gaawaa danfistanii arabaa fillaattan shaayii danfistanii arabaa fillaattan mataa farrastanii taa ooluudha yaa jama. Bara isin sekendii keessatti mucaa kana waan irraa cabsitan osoo furmaanni arga keessan jiru. Allahu aalam ani Muhammadoo ta'uu keessan iyyuu nan shakkaa uumaan rabbii isinitti jiraa hin jiru isaa Allahu aalam. Waa hedduu safuu keessa galee dubbachuu hin barbaadu. Oromoo na kabaju jira, Oromoo na jaallatu jira, Oromoo na jibbu jira. So kanaafuu nuti mucayyoon kun jaalalaan qabamtee yeroo boosu sanaayyuu kan liivii fidee gaaffii irraa fuudhu osoo shamarra dhalaa akka keenyaa ta'e dhiirota asiif asiin taa'ee rakkoo ishee gaafata rakkoon mucayyoon sun kan furamuu danda'u ijoollee sana harka osoo jiru maaf as qabatanii ba'anii maaf nutti boosisuudha mucaa isinii galee. Mucaan amma abbaa warraa inni kun abbaa warraa qaba inni kun hin qabu jettu jaalalatu isheetti jira hin beektu abbuma fiirraa jaalattee boosee of meetii of ishees namas xiqqoo ishee itti qaanfachiistee of ishees miidhamaa jirti mucayyoon kun. Kanaafuu furmaanni isaa kan jiru harka keessan jira. Please gaaffii biraas jalatti nan kaasinaa ani amma waa'ee siyaasarra dubbataa hin jiru. Waa'ee Muhammadoo Kaayirooti. Muhammadoon Kaayiroo jaalala hin beeku 100% hoon jedhee ragaa wajjin har'a argitanii jirtan. Isin galee mucaan akkanatti harkarra kaawwattee jirti fizizzi jettee yaani eenyu biraan jira inni kun abbaa warraati moo inni kun akkasidha shiriyaan dhiirarra harka kaawwachuun eeyyamuu sammuu ishee keessa illee hin dhufne maaliif feenti nyaattee jirti mucayyoon miskiina ittiin faradamu isin galee ittiin faradamu. Muwaazina kana boosisaa ture sa'aatii 24 amma immoo isaa artist kabajamaa inni abbaa warraa qaba maashaallah tabaarakallaa fageenya kaayyootu adda baase malee inni kabajamtuu jaallatamtuu haadha warraa ni qaba isarraa qabamtee boo'utti kaatii kilooriksii dhuguu jetti. So kanaafuu Muhammadoon Kaayiroo kan jaalala hin beekne yoom jaalala dubartii bartuudha keessattuu Dr. Aslii ergaan kun keessattuu jechuudha. Dr. Aslii waan hin taane miti ani wanta gorsaa jira ijoollee Saawudii irraa fakkeenya fudhadhaa. Amma ijoolleen Saawudii jaalala beeku haraama dalaguu jechuu miti la haraama dalaguu jechuu miti jaalala beeku ijoolleen Saawudii 100%. Nuti ijoollee Duubaay kilooriksii wal obaastu hin agarre ijoollee Kuweet kilooriksii wal obaastu hin agarre ijoollee Saawudii kilooriksii wal obaastu hin agarre keessattuu ijoolleen Ijiptii jiraatan kun immoo hojii ulfaataa isaan miidhullee hin qabani dhugaa rabbi taaqii isintti maani. Ijoollee nama baduu dalagataa jiran jechuudha. Ijoollee nama baduu dalagataa jiran miskiina meeqatu faaxee jaalala faaxee beekee furmaati kennaafi. Isaan immoo sa'aatii 24 mataama kana farrajatanii liivii irra ba'anii nu bohaarsaa oolu malee homa tokko hojii hin qabani. Kanaafuu mucayyoo kanaaf osoo xiqqoo ishee aara galfachiisanii kilooriksii irraa bilisa godhanii afaan Oromoo haasofti. Oromummaa walitti qabna. So kanaafuu xiqqoo ishee namummaa waan jedhamu jira. Awaa jaarsa qabdaa daraa ani jaarsa qabu jaarsi kiyya qabamee galee jira. Ergan sana inni heerumuus hin barbaadu ashaan. Heeruma nan fedha garuu ijoolleen Saawudii jaalala beekanii bas amma heerumuu hin barbaadu. Ani miidhaa heerumaaf bu'aa heerumaa waan argeef ittiin ariifadhu heeruma kanatti. So kanaafuu keessattuu ijoolleen Ijipti jirtan
jaalala hin beektanii yoon isniin jedhe sabaa miti silan invite isin godha invite isin gochuu hin danda'u ammoo shabakaan madamii kiyya baay'ee hin dalagu so ijoollee saawudii kooti dugdi koo isinii faacetu dhugaa rabbii jaalala beektanii yeroo isin haadha manaa keessan garafattan isa kaayeroo miti isa kuweet miti inni eessaa yoo ajandaa godhatee ol isinii naaba'u rakkoo hin qabu jaartii keessan reebbattaniisin isaas qabatanii mucaa tokko jaalala qabamtee boossu furmaata isaatti barbaaduu dhiisanii qabatanii liivii ba'urra garafatanii qammooddatanii adabatanii jaartii ofii karaatti agarsiisutu caala. Dhuguma rabbiiti ani baay'ee maammadoo Ijibti keessa jiraatan har'a tuffadheen ani mucaa kana boossu. Ibi mashi sana yesu subhanallah lakkuu bu'aa beektanii asiin tokkoon bu'aa lammansaa ija tokko keessaa habbaa lama arfan ta'e yeroo gadi bu'u ajaa'ibuma dhuguma natti dhaga'amanaan maaliif mucaan kun Oromoo dubbatti Oromoo ta'uu isheetti beekaa afaan Oromoo haasofti Oromoon tokko yeroo rakkatu yeroo dhiphatu ani hin jaalladhu isinii galee maaliif Oromoo gaafa rakkoo bakka gaafa rakkoo gaafa miidhama wal cinaa waan jiruuf jechuudha gara laafeessa Oromoon gabaabumatti soo kanaafuu Maammadoon Ijibti keessa jiraatu hundi gara jabaata akkamiiti isa jedhu har'a irra ga'e isin galee mucayyoo suni afaanii baastee dubbachuu haa sodaattu yoo malee bakka jaalala kan ishee qabee boosisu waa biraatii miti jaalalaaf boosti jaalala sanaaf immoo furmaata kan ta'u maammadoo kumaatama bira oolti maasha'allaa isin galee akka keenyallee jaan argitee nawwitu yoo nuti amma maammadoo meeqa kan Xaayif jira kan Makkaa jira kan Riyaad jira garuu bira dhaquudhaaf shurxaa Suudaanii jirra. Malee meeqatu jira kan nu keessumsiisu yeroo gadi baanu moo akka ijoollee kaayeroo kana danasoota miti yaakee danasoota kan osuma muranii dhiigni ba'aayuu natti hin fakkaatan gogaa isaanii kana maammadoo kaayeroo dhugaa rabbiiti na namni jaalala hin beekne silmaayyoo bakka madaamin kiyya dhuftee jirti so madaamin kiyya natti fakkatu qaana nan faa Me? Good night. تحلي كلمني بس تلفي ولا خرج؟ هذه قفليها كويس القسط الثاني من الجنب من هنا ومن هنا. أي هو؟ هذه كيفه؟ طفت العشاء لا يصير فيها طعم. وهذا خليه برا لما يجي نستانس نخلوه. جلكم مدام هي تدفي مدام هي تدفي قاسني دفا So Canada, Madam Kia to Luffy, sorry. Can I put Julian Egypti? Gabab Mati, Salalan Hindi can actually they want to that. Hey, look what I can So Julian Egypt is a soda. Jalalan beacon Madio, so Jalala beacon, which I use an uncasiting voices and is a jeduda. One at the nerum to buy yes, a rack of women, Sarah Wayne Lupoki, Yapuno Mamado Cassitra Saudicus, Omurinu Lerata, Shagota Kodam Motako. I cannot do Malta and Talisun, so as case of Drati, Lugar a bit of kitchat. So, Saudi Drati, Alcanto come Mashi Busumiti, Clorxit Ugumiti, Ella.
ila afuura kilooriksii bitaa infoonfattu yeroo shinti beetii miiccitu qofa yoo shinti beetii itti fayyadamtite shinti beetii sana miiccuu qofa kilooriksii sana yoo fuute malee shinti bakka jiru hin kaastu jechuudha kilooriksii mayyuu hin yaadattu dhugaa qabdi mucaan amma yeroo nuti ishee ilaallu intalli kun safuu deeggattee maqaa shamaraa nyaattee maqaa biyya ishee nyaattee jenna dhugaa qabdi maammadoon Egypti jiru hundiyyuu danas yaani hadooda kana kanatti of gidduu kaawwatee laayivii waraabu malee kan jaalala mucaa sanaa ficcisiisu tokko hin jiru jechuudha. So kanaafuu narrabsiinaallee mucaa ittiin faradamu maaliif maammadoo kaayirootu jaalala hin beeku gabaabumatti. Akkamitti akka dubartii qabatan, akkamitti akka dubartii dhungatan, akkamitti akka dubartii jaalala qabsiisan, akkamitti akka dubartii irraa waan tokko hin dubbadhu isin beektu. Matoo bamatoo jaalala hin beekanidha. Madam kiyya dhuftee jirti. Kana caalaa isin haasofsiisuu hin danda'u. So kanaafuu ijoollee Oromoo isuma kana sheerii godhachuun naaf ta'a. Ni galee isuma kana sheerii godhachuun naaf ta'a. Dhugaan tuffee qeerroo lokkamti fiintuu galatoom jamma kiyya. Dhuguma jaalala mijeetanii malee mucayyoon sinamma osoo guyyaa tokko dhungatamte dhugaa rabbi tokkitti haatan rabbitti sinii kakadhaa as baatee hin boossu warabbii as baatetti abadan hin boossu hindee kan ishee boosisu malee yaadama jaalala malee wayi maraatu mucaan kun maraatu akka hin jenneedhaaf yeroo tokko nagaama haasofti namni maraatuun bari fayyuma uffata ofirraa baasee uuman jirre kana qodaa mana keessaa walitti qabee baatee dhungata maal jedha amma isheen kunii kaasaa irratti suura hojjechiifattee suura ijoollee dhiiraa dhungatti malee waa bira waan ishee irratti intini ta'e tokko hin jiru. So kan ijoollee Oromoo I love you hedduun isin jaalladha. Amma madamii kiyya hojii na ajajjee jirti. Dura osoo seenii irratti sa'aatii dheeraa si waliin haasa'uu danda'a ture. Akkuma argitan mana madamii jira. I love you so much Oromoo ko. Ijoollee kaayiroo biraa gaa viidiyoo kana hojii irraa oolchan okay? Wajja hafee jiraate koomenti jalatti xaqqi godha. Ijoollee Saawudii ko I love you so much 100%. Naaf jiraadha warreen jaalala beektan. Maammadoo Saawudii ko I love you so much. Afaan keessan irra okay?